Har'a kan isinitti agarsiisu baatirii keessanii fi daataa keessan baakgiraawundi irra ta'anii raan godhanii kan sin jalaa nyaatan akkaataa kamiin limit gochuu yookiin immoo kontirool gochuu dandeessu jedhu appilikeeshinii baay'ee baay'eessa baay'ee isin fayyadu jedhee abdadhee anis itti fayyadamee na fayyade isinii dhiyeessa na faana ta'a. Jalqaba irraa appilikeeshinii kana naa baltan pilaas isheettu gubbaarra ishee jirtu tiik gootu jimoor appilikeeshinii isheettu tiik isheettu argitanii pilaas ishee tuqxu shoo moor appilikeeshinii isheettu deebistanii tuqxu jechuudha. Kanaafuu bilbila keenyarra appilikeeshinoonni jiran appilikeeshinoonni hojjechaa jiran akka jirutti nuuf fidu jechuudha. Warri baakgiraawundi irra raan ta'an warra biluu qaban warra sadan kan argitanii isaan baakgiraawundi irratti raan gochaa jiru. Baakgiraawundi daataa keenyaa fi baatirii keenyaaf baay'ee nu nyaachaa jiru. Kanaafuu isaan salleekt goona jechuudha. Salleekt daddagoonee booda filannaa ammas kunuun jala viidiyoo keessa jira. Isa salleekt goona dhumarratti ishee gajjallaa kana raayit isheettu tiik gochuu goona yeroo sana automatically baakgiraawundi rimuuf godha jechuudha. Yookiin baakgiraawundi irratti appilikeeshiniin kun hojjechuu hin danda'u. Isa dhuma nu mirkaneessa jechuudha. Kanaafuu daataa keenyas baatirii keenyas nuuf qusata. Akkaataa kanaan isteeppii kanatti hundi dogoggoriin yoo gootan akka appilikeeshiniin keessan firii ta'a, baakgiraawundi firii ta'a, daataa sin jalaa nyaatu, baatirii sin jalaa nyaatu, seef taatanii itti fayyadamtu jechuudha. Appilikeeshinii kana akkamitti akka buusnu sitti agarsiisa. Ammoo appilikeeshiniin kun pileestoorii irratti argattu. Sarchi baar irra deemtanii giriin faayi jettanii giriin faayi na jettan giriin faayi jettanii sarchi naa gootan jalqaba irra ni dhufu appilikeeshinii kanadha. Kanaafuu kana buufadhaatii kan kun ijaan baniif open jedhee naaf isiniif install jedhee dhufa. Install gootanii appilikeeshinii keessan argaltanii akkaataan dur isinitti agarsiise isteeppii isaa ta'uu dogoggorii yoo gootan baakgiraawundii keessan baatirii keessanii fi daataa keessan qusachuu dandeessu. Tiipoos akkasii barbaaddu taanaan follow na godhaa, laayik, kooment, sheer godhaa. Yaana hordoftaniif galatoomaa. Baay'ee.